Gootee abbaa malaa kan jedhamtu Eh. dhufe. Atta gorgisi kana qusee dinagdee kana jechuudha. Dhumnaani Abeebee wallotti geechan. Deemdolii jedhanii. Deemdolii duruu zariin kee goonni kee lola jedhanii deeme. Deemee achi hin turre timirtii qabaa. Harargeetti fidan. Harargeedhaa fuudhaniiti Arsii isaan naqee achitti isaan dhaynaan warri geetee kuni waaqa kadhataa as dhufee ayyaana badhaatu qonniyyoo badhaatu jedhanii ulfaasan baasee asitti waaqa ishee kadhatee hoggaa deemu ayyaanni itti Abeebee achi faraqqasaatti ayyaanni itti dhufe. Tole. Jala kee kaachitti maal godha wanni baafii nama dhiisaa. Dirreedhuma sanatti hafe achuma. Achumatti hafe. Dhagaa irra dhaabanii. Dhagaa kana lafiisaa qofurrii kaafannee finne asitti. Achumatti hafeetu maatii dhiiseetuma achitti hafe moo maatuma fudhatee achitti gadha. Warra Abeebeedhaanii hin dhufe. Innis abboota awwaalame. Mana isaa irratti ijaaramee ammaa jira manni isaa. Tafarraan kun. Manni isaa. Tafarraa Abeebee abboo jira. Tsaayifaanoo ijoolleen dubaraa warri dubartii isaan akkam godhee deeme oosan. Tsaayifaa? Uumaa maal dubbatee isaan ajubbatti dhangalaasee deeme. Asumatti gateetuma deemeen. Jarumata awwaalee jechuudha moo isin awwaala warri keechan naqanii? Akkootii abboo. Haati abbaa keechanii? Abbaan keechanii hin jiru oosan? Hin jiru. Isin immoo ijoolleedha? Xiqqishuu harkana qabdee buute. Haadhattan isinuu? Harkana qabdee buute. Bara sana. Hoggaa meeqa hin taatu isin awwaala isaa bu'aa isaa hoggaa dhaqxan Abeebee? Kana hoggaa kudha lama nan ta'a. Jabaadha xiqqoo jechuudha. Awwaala dhaqqabattan moo erga awwaalanii booda isinitti? Awwaalamee ture. Hoggaa torbaa jedhanii nu waaman. Awwaala taskaara hoggaa torbaa? Hoggaa torbatti dhaqxan jechuudha isinuu bu'a. Hin beektanii akka du'e kana hunda hin beeku warri keessa. Hin beekan. Namatti dhufee isinitti hime moo akkamitti dhageechan? Du'ee irra qurmaan isaadhaan iyyite akka oonte. Iyyite abbaa malaa itti ejjite. Suutuba kanarra gangalattee boochee qabanii galchanii. Mee amma sanyii keessan keessa warri biyya alaa deemanii achi jiran eenyu fa'aadha? Ijoollee warra Abeebeetis haa ta'u garaa keechan karaa mootummaati. Ilma Abbaayinesh kan. Ilmi Abbaayinesh kan eenyuti? Kan Tafarraati. Tafarraan. Kan Abeebeeti. Tafarraa Abeebee jechuudha. Ilma Abbaayinesh kanatu biyya alaa jiraa? Jiraan agarre maal goota. Biyya kam jira isiniin jedhan? Jiddaa jedhan. Biyya Jiddaa. Saudi Arabiyaa Arabaati. Amma mucaa dhalche jedhan. Mucoo dhalche jedhan. Walitti hin dhufu. Waliin beeyi. Dhufe gisee tokko dhufeet bakka gurraachaleedha kun akkuma kanaa. Funyaan kana bareeda konkolaa hin miidha. Akka wanti mucaan Abbaayinesh sun dhufe inneetti agarsiifne. Boochee Abbaayinesh jettee ishiinis innis booyee wajjin dhufeetan isin gaafadhee jaartii irraa jala qamisiitti bitee akka hojii jedhanitti. Ana ammoo gaabii tokko dhaabisee deema. Ilmi Abbaayinesh kun maqaa isaa hin beektanii? Maqaan Abbaayi maqaan isaa? Abbaayi jedhama. Haa ta'u inni yaafanname. Kan biraa amma yoo. Amma Zawuduu Maammoo kana nufaa Abbaayi ta'uun beekaa. Kanaaf illee jaraafee walitti dhufnoonni hin beeka. Deebi'ee immoo ijoollee warra daadhiitu waan jirti. Isaan anuu nan fidaa. Dhufan isaanis. Ijoollee warra daadhiitu faaya jiru jettanii? Ijoolleeti jira. Ijoollee eessa jiru isaan amma warra daadhii? Faransaayii. Asuma Faransaayii embaasii Faransaayii kana jechuudha Finfinnee. Jiru isaan amma? Magaaluma keessa jiru. Magaaluma keessa achi jiran heerumanii jiran. Baay'eedha isaan. Baay'eedha isaan. Warra tufaadhaa kun jechuudha. Warra daadhii kun. Kan karaa boolee silaan beeknu jettan.
walitti nuftan isaani. Haa ta'u isaan walitti isin fiduu yaalla. Mee yoomitti amma maal qopheechuu yaaddan? Asuma mooraa kan ujubuma isaanii kanarratti. In qalama ture duraan. Hoggaa hoggaan hin gootuyyuu? Asuma oddoo kana keessatti jechuudha. Ujubuma kana qarqaratti. Amma oddoon kun isin harka jira jechuudha. Maqaa keessaniin jira miti? Maqaa kiyyaan jira. Oddoodhuma ujubaa jettaniitu kophaatti kan laltan. Ujubaa jedheetanii. Ottu maqaa warra keessanii nafini. Ani hoggaan du'e jedhee bakka warra tufaa araddoo kenne. Oddoo kana. Isumaaf ijaartanii teessiftan jechuudha amma ujubumaaf. Mee warra tufaa araddoo gaa reeffa kan jechuun awwaala isaanii kan jaarraa kan araddoo kan tufaa sadeen bakka tokkotti walitti qabdanii too kana beebeetirree fiddanii bakka tokkotti hawultii itti ijaartaniirtu. Razzarii wal sabasabee durii bataskaanni kun xintii gizee isaan du'assan hin jiru habboon ergasii dhalate. Malkaafichaa achitti awwaalame. Malkaan achitti Malkaa tufaa. Malkaan dimimmee keessa nan beekaanii abbootti awwaalame. Taaban abboo malee hin jiru. Mikaa'ela shoolaa malee hin jiru. Maaramii cabbii malee hin jiru. Taabonni hin jiru. Kanuma sadeen. Mikaa'ela dhanqoolee jedhanii duuba karaa barra. Hin jiru taabonni biraa. Booleedhaa baatanii tabbootti awwaalan. Sila kanaa gaa warri dura siiqayetti awwaalamaa awwaalanii ijoolleen dhalataan qaxxalaan akka keechanii kuni awwaala warra keenyaa hin kaafne jedhanii awwaala kaasanii dooniyaatti guuranii bakka hawultii ijaaranii achi keessatti naqanii kana godhanii gizeen keechan kun saggaadha. Haa ta'u. Warri boolee sanii namni boolee sanii biyyi boolee sanii abbootti awwaalan. Booleedha warri boolee jiraaturree. Warri boolee suni xaafo gaba boolee dhanii mati abbootti awwaalan. Warra ayyaanuu araddaa. Ganda warra ayyaanuu araddaa kan jedhan. Warra guddataa fatanuu kan jedhani. Warra maqaa baasan isaanis abbootti awwaalan. Isaan boolee jiraatu? Isaan boolee jiraatu? Jiru isaanis ammaa caafin isaanii guute. Warra xiiqii tufaa beektu boolee kan jiran xiiqii tufaa warra jedhaman qarshii xiiqii tufaa. Qarshii tufaa walitti qarshii xiiqii tufaa araddoo warruma keessani boolee jiru isaan amma akkanatti hin beeku malee warruma keenya. Waliin beektan. Keenyuma waliin beeknu malee. Waliin beektan. Isaan boolee jiru obboleewwan keessan keessa gaa warquun abbaan tolaa silaa asuma hambiraa eenyu faadha. Obboleeyyan tiyyaa amma bal'ateen hin jirti. Dibaabeen hin jirti. Tanuma lamaanan qaba baadhumne tanuma sadeentu jira. Isin sadeentu walitti hafe amma dubartiidha sadanuu. Dubartiidha sadeen. Eecha jiru amma dibaabeenii fi bal'ateen. Bal'ateen kaarra. Kaarraa jirti. Dibaabeen kotobe. Kotobee jiru isaan amma. Kun kotobeetti kun kaarratti horeetuma jiran. Ijoollee horanii qabu. Fuulduratti mee maatii addaan faffaca'e kana walitti fiddanii bakka tokkotti waanuma maatii wayiitirree qopheessuudhaaf fuulduratti wanni yaaddan jiraamee nama addaan faffaca'e kana walitti finna jettanii too. Jedhaniiti waluma qabuu diddee hoggaadhaanii moti hoggaadhaanii hujumuma kanatti walitti sabasabanii warreen gaddaatu gimboota moo shaneedhaa tolu akkana walitti dhufneetuma waluma nuu qabuu diddi wal qabuu diddi. Amma gimboota xassaamnee jira. Waluma nuu qabuu diddi malee wal caqasamnee akkuma amma jettan kanatti zarii teenya lakkoofnee kuni mataan harrii baasa amma jaarsa ta'e inni nuu heebbifatee bakka hujuba kanatti inuma jedhanii itti ijaarree bakka tokkotti hoggaa wal geenya hin jedhanii ijaarratee itti wal geenya silaalumatti itti wal gaa asiin deemtu lafa qauma tana ta'e ulfina warra hangafaati immoo nu malkaan hangafa nu warra hangafaati yaa ta'u fudhataniituma maqaadhaan warra kana jedhanii maqaan haadhaanii. Qe'uma kanattuu hambaa taataniituma isinumtuu hafuunuu waan guddaadha. Amma waan inni jiraachise qanii rabbi beeka. Malkaa xaafoo kanarree seera isaa duraan dhaqqabdan isin hoggaa godhan. Malkaa xaafoo hangafni isaanii malkaa xaafoo hin qalan
foon ani beeku akkan ani beekutti caaccuun hin jira kallachi hin jira fudhataniiti hooma reewo jechaa bu'anii achitti hin qalanii. Eenyutu abbaan kolbaa eenyudha yoo sana aneeppa? Abbaan malkaa ergaa malkaan du'e abbaa kiyya xangafa abbaa kiyya. Saqqalaa ture. Isin ittiin deebine egaa abbaa keechan irratti dhaabbate achitti. Nu maal afaan walii qabaannee too kana malkaadhaa jenneen goone waan hin sobne sobani. Amma warra biraatitti itti qalaa jira Warra biraatitti itti godha. Abeebeen irree faraqqasaa deemee achumaan tafedha. Kana beektu si? Abeebeen arusiitti hafees dhabe. Tabarraa abeebeti kan manni jira amma manni inni itti awwaala. Fooqii fakkaata manni tabarraa abeebeetti ijaare habboo jira. Habboo amma jira sossaa. Ilmi abeebee tufaa kan itti awwaalame jechuudha. Tafarraan. Jira tabarraa abeebee. Abbootti awwaalameen. Jira taabota abboo. Ani silaa kan abeebeedhaa lafeedha fidattanii arsiirra. Inni arusiitti hafee jechaa hin dhageenyaa akkatti du'es caafii hin qabdan isinuu maarre. Haa ta'u inni nutti himaniiru. Warra ayyaanatis naaku shaggaa moti. Dhugaadha akkas. Achi awwaala isaa buqqifatanii galtanii anniisaa lafeesaa. Lafeesaa finnee. Akkana jedhan. Haa ta'u gaamee hundumaafuu yeroo biraattis walitti deebinaa amma umuriin keechan idimeen keechan meeqa jettanii sila bara kam dhalattaniiyyuu. Jaanooy garuu maazaa galeetiin ani xiqimtii dhaladhe jedhaniis hin jedhu. Margoota luureenuu keenya silaayi. Garbatti gatee mari'aantii tolu jalaa jiru. Maaltu garbatti gate? Maal garbatti gate? Luuluu Mokonnon. Luuluu Mokonnon. Keenya ana beebeti. Luuluu Mokonnon ilmaa beebeti? Maal ta'e Haile Sillaasee garbatti gate? Sillaaseetu faranjii tokkotti raaduu. Egaa laaliin jedhee ajjeese. Haile Sillaasee ajjeesise. Haile Sillaasee ajjeese. Lu'uul kun ilmaa beebeti? Hangafaa? Hangafaa. Nama barate? Nama barate. Hedduu geejjirala. Inni duula waraana deeme moo lu'uul kun akkanumatti? Akkuma faranjiin tokko fuudhee seexanatti naqee seexanni gadi waate bishooftutti. Bishooftutti gata. Bishooftutti bu'ee gatee ajjeese ittiin jedhee du'e jedhee reeffa isaa kaa'ame. Reeffa bishaan keessa kaasan warri. Warra see dhaqnee kaa'amne kaasaarii maal godhu. Warri sanyiidha. Eenyu faranjichi sun biyya kamii dhufe kan akkana godhu kun? Faranjichi sun xaaliyaanii cabsee asitti hafee Saarkos jedhama. Saarkosii maqaan isaa? Saarkos. Biyya kamii dhufeedhaan Ingiliizi moo Xaaliyaanii moo Faransaay? Akka inni dhufee maal ture? Faranjiidhuma garuu. Lu'uul isa ajjeese jechuudha garbatti gate. Garbatti gate. Ilma abeebeedha. Diqaalas ta'uunuma biyya kana gadi hin lakkifnu. Isa dhabnee amma naannoon wazaa naamma tana. Hoggaa asii amma kunoo bakka embaasiin Ingiliiz jiru kana shoolaa Mikaa'elii kana warra Tufaa Raddootii jedhanii karaa kunoo shoolaa Magganaanyadha oolii kun bakka kunoo Abeebee jedhamtee amma bakki yaamamtu takka hin jirti. Kan jedhamtu kun. Abeebee suuqii kan jedhamtu tun. Abeebee kan jedhamtu. Tufaati. Tufaan achi mana qabaa? Tufaa Raddoo. Asii isin qaba achi isin qabaayyoo? Haadha warraa biraatiin immoo manuma tokko. Galaasaa fudhatee achi dhaqaa. Bakki xaballi amma jiru sana Mikaa'elaa Shoolaa jedhanii. Daadhii tufaatittu. Bakka amma Shoolaa Mikaa'eliin jiru kana. Isa achi noore. Noore gaale. Galaan asitti gala kunoo amma lafa isaa qe'ee isaa warra Tufaa maal waan jedhan tokko fudhate. Dura embaasiin sun ijaaramnaan achi isaan kaasanii Haile Sillaasee kaase. Haile Sillaasee kaase. Daadhii tufaa achi Haile Sillaaseetu kaase jechuudha. Faranjii fudhate lafa sana amma embaasii Ingiliiziitu irra jiru hin beektu miti. Ingiliiziitu irra jira. Bakkuma Mikaa'elaa sanaa oli jechuudha. Bakka sana daadhii fi tufaatu ture jechuudha.
ilmi isaatis achitti. Amma abeebee suuqa jedhani bakkee sana abeebeen achitti ijaarratee jira moo akkamitti? Abeebeen mana ijaarratee jira. Abeebeenis achuma ture egaa. Maqaa baasee achitti abeebee. Bakkuma amma embaasiin Ingilizii jiru kana achi ture. Yaada kibiriidhaa achitti geejjin akka hojii yaa wajjin deeme geejji. Abeebeedhaaf. Manni isaa achumatti ture inni. Achuma ture. Mee abbaa moggoo moo abbaa eenyu jettaniini abbaa? Abeebeedhaan. Abeebaa moggaa jedhama. Abbaa moggaa jedhaniin. Moggaan maali? Ilma moo maalidhaan? Maqaa fardaati. Maqaatu fardatu maqaan moggaadha. Warri biyyaa amma abbaa moggaa jedhee yaama jechuudha. Abbaa moggaa kan jedhu akka hootiyyaa. Asii warra odaa tufaati. Isaanis du'anii dhuman. Warri odaa tufaa? Ilmuma warra tufaa raddooti. Taglaa odaa kan jedhan tokko hin jira. Taglaa odaa anuma ilma isaati. Jira dulloome. Jira amma lubbuudhaan. Eecha jira. Addis Ababaa jira. Bakka kam jira? Finfinnee keessa bakka. Naannoo jira. Worgisii kan jala. Worgisii anuma waddeechaa kana moo piyaasaa kana moo achi jira? Achi jira. Warrumata achi moo achitti gale akkamitti gale? Achitti hojjaadhaan galee hin hojjeta. Turataa ba'eeti. Turataa ba'ee achuma jiraata. Akimii. Warra ijoollee warra Baalchaa Jaarraatti wal beektu warra sanyii isaaniitiin warra Baalchaa Jaarraa. Warri Baalchaa Jaarraa nurraa fagoo. Isin Baalchaa Jaarraa obbo Leechuma Raddooti. Leechuma Raddooti immoo gaafatanis. Immoo gaafatanii eecha jiraatu isaan warri isaaniitiin eessa uumadhaan. Gaara kana jiraatanii badan biyya Arsiitti. Arsiitti galanii isaan jiranii warri Baalchaa Jaarraa suruma. Ijoollee isaaniitti irra hin jiranii? Arsii jiranii maal ta'u beekni. Arsiitti galaniiru. Arsiitti akkamitti baqatarree maal balleechaniitu? Maal balleechan? Akkanumatti mo'amu biyya kanatti. Isaan nugusa jalatti hin bulloodhaniitu. Bullu maal baasan godha. Jedhaniituma deeman. Bakka beeta mangistii amma jiru kana dhaxxanii beektu sun durri hoggaa yookiin warri abbaan keechanoo isinitti hime ta'ee abeebeen achi keessatti maal hojjeta? Beeta mangistii keessatti abeebeen garadoota damooza kenna. Ofiifis qallabaa achii baasanii nugumni hin kennaafi fudhatee asitti dhufaa kafana bitatee dhufaa obboleeyyaniifis waaroo bitee dhufaa waan nugusaa dubbata kaayee hin jaalata obbolaa ofii shuma nooraniiti. Diingee rigaa akkanatti hafee kunu. Tufaan akkamitti kennee fi Minilikii fi wanni abeebee akkamitti kennee fi ilma xiqqaa kennee fi Kiristiinaadha kaasee Minilikiitu Kiristiinaa kaasee abeebee tole achumaan fudhateere. Fudhan kotta maal jedhani? Kotta maal jedhani? Kottutu baradhu edeen. Baradhu edeen. Harargee deeqe. Harargeedhaa qabuudha kaan. Tole. Amma jennaan jimmatti gale. Jimmatti galee jimma jaalate biyyi jimma jaalate. Jaalannaan amma namni tokko asii bu'ee maaloo abeebeen jimma mo'aa jira jedhanii dhufanii nugusatti ministiisa kunoo fudhatanii jiranii gaffafanii fudhatan. Hin qabne achitti jimmaa sanii cabsee jalaa utaalee bahe. Maaliidhaan qabanii isaan? Maqaa tokkomaa namaa. Tokkomaadhaan achittis jechuudha. Bara Haile Sillaasee keessa kun moo Minilikuma keessa? Minilik keessa. Achi Wallaggas moo jedhani? Akkamitti Wallagga darbe? Akkamitti? Jimmarraa Wallaggatti darbe? Tole. Achitti dhalcheera ilmoon qabu Wallaggaa? Hin qabu. Obboleechi achi jira. Obboleechi duudhaadha. Jimma jira gaa inni? Jimma jira. Obboleechi isaa kun jechuudha. Horeen achitti maaltu beeka waaltu ol beeka. Waliin beektan malee sana maqaa isaatis hin beekta silama. Goobana Daachetiin akkam beektu seenaa isaatiin akkamitti akka Tufaa Raddoo? Daachii baase galaa gengilee abeebee Tufaa yaaqa irra sawarra Tufaa Raddoo maqaa baasi jennaan ittuma baatee gurbaa abeebee yaani abbaa beekan abee abbaa moggaa eekaa qilleensi raasee kooggalii yaa gurbaa jedhan. Meera nu deebi'a waan amma jettan kan.
Abee abbaa moggaa ati biyyaa baate jennaan waa obbolaa ateetii qilleensi raasisi dura. Abee abbaa naggaa diraas hin galtuu ekkasi jalaa qilleensi raasisi jalaa jedha sirbatti baasan. Sirban baay'ee akka ontiyyaa moggaa dhakaadhaaf duudhaaf. Abee abbaa moggaa. Duuti naftu abee abbaa moggaa koogaa dhiyeessaa qilleensi raasisi baay'eetu warra daakki daakuu. Yoo daakuudha. Obbo Tolaa wajjiniin egaa walitti hortanii ijoollee qabdu. Warra beebee tufaa warra tufaa raddoo qaba warra guddaadha warra maqaanis guddaatti keessanis warri guddaadha. Warra guddaatti dhufe jettee gaafgaa. Of kala. Of kala. Yee hawaasa sagaltama gabraa sagalan booranaa waddituu hayyuu kulaa jiddaa waaqa cabbeetuma waaqa sadeen adaa abran gumbichuu biyya jiwaarii boqqaaluun finne biyya teenya biyya nagaa nuu Godi waaqa. rabbi nagaa nuu Godi waaqa. ta'ee teenya nagaa itti roobaa nagai Nagaa. gadaan qufaa gabbii Gabbisi waaqa.